والبرد أبتشو والجليسو إني تاب أيانا للتمارا فقاتشو ديدو أيانا للتمارا سنين جدو وان سبكي سنيكنا really أفر اللي ولن ديسر أفر دربا جالتا قروبي إنو يسجل ركتا ساتي أكنو يفجال النقودا مالي في حال لدنا كيسجل هندو متا سافيقا هندو متا ساتي فوا قودتا أكنو يفجال النقودا قرو ما يفجال التنين namoonni biyya kana haalli isaa akka isaan hojjallatan godhani hundumtuu basic necessity yookaan bu'uura kan ta'e hundumtuu jiraatan biyya kana yoo warri dhufne namoota wajjin kan ijaarsonni dilloomu kan kiraayii mana isaa kaffalatee daabboo isaa nyaachuu danda'u ni qaba. Kanaatitti akka of jaallatu godhe namni keenya warra kan nyaatee bulu dhiisi. Akka inni hojjetatee jooree hin bulleef sa'ii jooree jawwarate harkaa fuudhu. Akka inni qotee bullee lafa isaallee irraa fudhatu akka inni nagaan illee hin jiraanne nagaa dhoowwatu kanaaf ofirra irra basawa keessa jaalladha maaliif haala isaa of sin jaallachiisu kanallee akkasitti ilaalaa bira darba inni dhumaa tuqaa koo wajjin waan hin jechuu barbaadu qaanii seenaa jalaa of baasuu qaanii seenaa keessa jalaa of baasuu yeroo isiniin jedhu uummata keenya kabajamee salphate uummata keenya guddatee xiqqaate uummata keenya beekee wallaale uummata keenya dhungatee ciniiname uummata keenya jaallatee jibbame uummata keenya har'a beekaan utuu buluu gadheef gaddeebituuf hattuuf gantuun itti namnitee bushitu kana yoo teenyee ilaalle riilii seenaan gaaf tokko sin gaafachuuf deema. Kanaaf gaafa seenaan dhugaa gaafa bilisummaa sun gaafa isheen nuuf tokko sin hin gaafanneef gaafa seenaan sin gaafattu san lakkii ani kaleessaa fooqii ijaarradhee soofaa ijaarradhee keessa ture dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'aa ture akka galaanaa irratti baankii koo guuttachaa ture lakkii nyaadheen hagaa ture rafeen bulaa ture jechuudha kan isiniin jechuu barbaadu lakkii ani kaleessa dhiiga ilmaan Oromoo akka lolaa akka galaanaa dhangala'aa ture irra dhaabbadheen daraaraa dhaabaa ture daraaraa tokkummaa daraaraa jaallummaa daraaraa jabinaa daraaraa utubaa daraaraa bilisummaan dhaabaa ture lafee isaanii kaleessa caccabee riqicha ta'ee qabsaa'ota walitti fidaa ture irra dhaabadheen bultuma Oromummaan dhaabaa ture Oromoo neeshin formii isan dhaabaa ture jedha kanaaf of qopheessuu danda'uu qabdu. Kanaaf dhaadannoon keenya waan asii dhaabu ni dandeenya akkuma horaa Barack Obama jedhu yes we can akka inni jedhu sana ni dandeenya hiikaa isaan sinii kennu DAN inni dhumaa dantaa inni itti aanee jiru deensaa damee eenyummaan amma dantaa damee eenyummaa keenya amma ba'uu qabna bor miti har'a ba'uu qabna karaa barbaanne ni dandeenya ni goona Oromiyaan bilisoomti galatooma. Hedduu galatoomi Dr. Baaroo dhiifama Dr. Baaroon eenyu akka ta'e isiniin dura isinii mul'atu ture nama tokko na yaadachiise galatoomi. Dr. Baaroon jireenyi isaa waraanarraa hamma dooktarummaatidha. Miseensa adda bilisummaa Oromoo ijoollummaa xiqqoodhaan ta'e ani waggaa 25 dura isa beekaa jajjabee ture. Komaandoo adda bilisummaa Oromoo ture jechaadha. Jajjabee dhageessanii ittoo taatan yeroo baay'ee namni hin beeka jajjabee maal akka ta'e. Achirraa ka'eetii qabsoo sana keessa bosona keessa yeroo dheeraa erga ture booda biyya Beeljiyeem jiraataa
dooktarummaa isaa fudhatee immoo amma immoo dooktaradha jechaadha. Kanaaf jireenyi isaa loltuu irraati haga dooktaraatti kan keessa darbedha jechaadha. Umuriin isaa mallee gana ijoolleedha waa'ee hojjechuu danda'a. Kanaaf hedduu galatoomii kanaafidha kan akkaataa dubbatu illee qonneedhaan dubbata. Loltuun sun keessa jirta mallee jechaadha. Mallee kanaaf hedduu galatoomii amma sagantaan itti aanu telekonferensiidha. Hamma quunnamtii sana goonutti waan inni dubbate irratti waa xiqqoo yoo waliin haasa'uu dandeessan gaarii daqiiqaa 5 tokko gaafatta yoo jiraate yookaan achi moornu yoo jettu taatanii daqiiqaa 5 amma quunnamtii goonee telekonferensiidhaan bakka bu'aan dhaabamu haasa'utti jechuunumaafidha. Kanaaf isallee as tursuu barbaade. Kanaaf Dr. Baaroof gaaffii yookaan akka dabalata isinii ibsamu yoo barbaadani ani mana isinii gadhiiseen jira. Dr. Baaroon waraanaan qaamaan dirree hin jiraatiin malee ammas waraanaan biraa qalamaan lolaa jira. Ayyaan tuufaarratti iddoo adda addaatti argitanii terminoloojii hiikaa jechootuma ogummaa sama qabuutiin haala siyaasa biyya keenya keessa jiru ammallee akka loltuutti akka lolaa jirudha. Akkasumas immoo sadarkaa lammaffaatti moor specializii gochaa hayyuu qabnu keessa ka jirudha Dr. Baaroon fayyaa ta'e. Mana keessa gaaffii yoo qabaatanii yookaan akka ibsamu caalaa yoo jiraate mana gaaffii hanga bilbilaan jaalla warra kaan argannutti. Obboleessa Kiyyaasii maayikii fudha. Gaaffii yookaan yaada. Dhaga'amu ta'e. Kabajamtoota ilmaan Oromoo galatoomaa faga wal argineen isiniin jedha baga du'arraa hafnee guyyaa har'aa kana keenya wal argineen isiniin jedha. Kanumatti aansuudhaan Dooktor wanti nan gaafachuu barbaadu Oromoo bakka sadiitti qoodaan jiran wanti tokko goruu baadhee inni jalqabaa Oromoo karaa nagahaatiin bilisummaa keenya ni arganna jedhee amanu. Inni lammaffaa ammoo Oromoo lola malee bilisummaan keenya hin dhuftu jedhuu fi inni kan biraa ammoo gidduma kanneen lamaanitti jiraachuu warra barbaadu jedhan. Erga kana jenne uummanni Oromoo nuti miliyoona hedduudha. Miliyoona hedduu kana keessaa akka dooktoritti mee sadeen kana keessaa Oromoo daddafee bilisummaa argachuu qaba. Karaa kamiin yoo deeme bilisummaa kana argachuu qaba. Waan jedhu irratti osoo ibsanaa kennaniin barbaada. Inni lammaffaa ammootu anis umrii kiyya kanatti abaaboo tokkochumaan beeka. Abaaboo biraan beeku. Yeroo biyya keessa tures abaabooman beeka malee abaaboo biraan beeku. Garuu erga jarraan baqattummaan dhaqqabee gamana dhufee waa hedduun dhagaa akkuma isin dhaga'u jirta. Kanas akka gara biyyaatti hin tarre akka galaana Meeditiraanii kana hin ceene Dooktor maal gochuu akka qabanii fi Oromoo addaan bahe yookaan hoogganaa addaan diigame kana ammoo walitti fiduudhaaf maaltu ta'ee maaliif walitti fiduu dadhabnee waan jennuun osoo nu ibsaniin barbaada. Galatoomaa. Ayyee galatoomatis gaaffii isa duraa sii deebisuu fi saba Oromootu adda bahee miti. Qabsoo namoonni ilaalcha adda addaadhaan gaggeessan haala amma keessa jiru keessatti nuyi nagaa Oromoon karakterii maalummaa keenya sitti meera. Nuyi nagaa hin dinne, nagaa sin cabsine, jaallummaa sin balleessine, alagaa iyyuu kottaa jennee simannee jirra. Haala amma keessa jiru kana keessatti uummata amma ka'ee jiru kana keessatti haala lama sadii uummata kana jabeessuu nu wayyaa. Dubbiin amma yeroo itti filannee sakamtu dabee fidaami. Ani waan tokkoon siin jedha. Utuu har'a jarri warri nu bishaa turanii warri nuti duraan nu bushaa jiraniyyuu riili karaa nagaadhaan dhuguma gadhiisu jedheen itti amana ta'e hin dhiisu ture. Garuu jarri kun atis na caalaa beektaa. Jarri kuni maal isaan goone isaan nutti dhufanii nurraa baasiin jenne ata jiraannu garuu of bushinu jenne.
Kanaaf karaan tokkichi jiru falmachuudha. Falmachuu kana immoo yeroo rukunnu dugda isaa rukunne akka nu linkaane gochuu danda'udha kan qabu. Inni lammaffaa kanallee egaa yoo dhaggeeffatte yeroo darbe kabajamaa Hiduree Daawud Ibsaa yoo ibsaniiru kana yoo gaaffii keessa namarraa yoo anditee keessa galuu hin barbaanne carraan isii hin cufaamne waa hundaan banamee jira. Garuu wanta karaa adda addaa banaadha ammayyuu karaan garuu wanti heeraaf seerri cabsan ofii isaaniif irraa deeman karaan nagaanitu jiru karaa sana immoo akka lammata wanti kun hin cabne deebi'ee akka inni hin badne gara fuulduraattis wanti kun akka hin dabalamne tokko maaliif akka baatanii fi lamayyuu immoo erga baatanii immoo maal hojjettan uummatatti himaatii kottaa. Kana dubbiin kan jiru kana jaarsii bal'inaan himanii jiru ammas immoo namni dideen jiru garuu dubbiin dallaasaa haa ta'uu qabu kun dhiiga obbolooyyan keenya baha dhiba kaabaa kibba gidduu galeessaa itti dhangala'aa jiru. Garuu seenaa mansiniin jedha amma solumatti qabaa gaaffii kana iyyuu kan deebisu hundumtuu haala diina nurra jiru kanarraa kaasee wanti jiru karaa baddeessa ta'u ol jeequu miti ol dura dhaabbachuu dugda isaa hunda keenya akkataatti cabsinee bira geenye gochuudha. Kana dhaan siin jedha galatoon kan biraa jiraate si gaafachuu dandeessu.